isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu. Galaani jiraakina sagaalee dhumsaatiin kan hiramu maaltu isarkaa dhibee jireenyi gaariin isarkaa argamu badhaadhummaa lafarraa miti kan harkaa isaarratti argamu baraa baraan jiraata eenyuyyuu ta'e isan dorgomu moo'icha harkasaa jira yeroo hundumaa isarkaan numu galatoomittiin jenna yoomiyyuu kan isaa kun nurraan 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 numu. Tokko dubbate dukkaana ifaatti kan geeddaru kan akka isaa hin jiru hin argamus taasaa hin haalatu wanti duwwaatti eegame harka isaatiin guute kan argamu gooftaatti kan waamame jireenya malee duutiin argatu hojiin isaa odinkiidha maqaan isaa ololluuf qabamu gooftaatti kan waamame jireenya malee duutiin argatu hojiin isaa odinkiidha maqaan isaa ololluuf qabamu. Hojiin isaa odinkiidha maqaan isaa ololluuf qabamu hojiin isaa odinkiidha maqaan isaa ololluuf qabamu. Namni isatti waamame darbeetu jiraata malee hin badu kan seenaa badaaressu maqaa Yesuus malee eenyu kan inni wajjin jiru ilaata malee takkaan coolagu lafti onaa biqilee eebbaa sadichaa kan ammarratu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu. Lafti onaa biqilee eebbaa sadichaa kan ammarratu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu. Maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu. Harkasaa dhufe wanta haaraa uume kan hojjetu jireenya qarmii keessa dhaloota sabaasee kan jijjiiru wayyaa gaddaa tarsaase ayyaana isaatiin kan geeddaru kan akka isaan agarree seenaa badee dhaabee kan haaressu maqaan isaa ajajamu kan lubbuun dhalootaatti boqotu kan akka isaan agarree seenaa badee dhaabee kan haaressu maqaan isaa ajajamu kan lubbuun dhalootaatti boqotu. Maqaan isaa ajajamu kan lubbuun dhalootaatti boqotu maqaan isaa ajajamu kan lubbuun dhalootaatti boqotu. Namni isatti waamame darbeetu jiraata malee hin badu kan seenaa badaaressu maqaa Yesuus malee eenyu kan inni wajjin jiru ilaata malee takkaan coolagu lafti onaa biqilee eebbaa sadichaa kan ammarratu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu. Lafti onaa biqilee eebbaa sadichaa kan ammarratu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu. Maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu maqaa isaatu nuuf ta'e ulee moo'ichaa ittiin darbamu.